Aariitu ni kaana hidhachiise. Yeroof maqaa kiyya dhahuun barbaanne dhaladhee kan hin guddadhe godina Jimmaa aanaa Deedoo ganda Diimaa Sarxee bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u haalan keessa darbe himadheen yaada keessan akkanaaf qoddan hin barbaada. Yeroon dubartii ga'eettii ta'u dargaggeessa tokko waliin wal barre lakkoofsa bilbilaas wal jijjiirree osuma bilbilaan waa hedduu kaasnee haasofnuu lamaan keenyuu jaalala keessa seenne. Jaalalleen koo kunis magaalaa Jimmaa keessa bakkeewwan garaagaraatti na waamee yeroo gaarii waliin dabarsina. Bosona kan jedhamu naannawaa aanaa keenyaa fi magaalaa Jimmaatti kan argamu anaaf inni bakka itti deemnee hin bashannanne hin jiru. Maatii kiyyallee dhokseen wantoota garaagaraa baaseen jaalallee koo kanaaf dhoksaadhaan nan kennan ture. Baay'een isa jaalladha. Innis baay'ee akkana jaallatu natti argama. Si malee addunyaan kun anaatiif duwwaadha naan jedha. Guyyaa tokko halkan walakkaa bilbilee mana keessan dhokadhee nan dhufaa foddaa naaf banii walammannee bullaa jechuun na gaafate. Anis isaaf wanta danda'u hundumaa gochuuf duubatti waan hin jenneef kottu homaa rakkoon qabu jedheen maatiin kiyya otoo saarrafanii karaa foddaa bakka ciisicha koo galcheen halkan sana waliin hin bule. Innis ganama barii sa'aatii 11tti foddaarra utaalee bahee bakka jiru isaa oole. Jaalalli keenyi hanga kanaatti ture. Guyyaawwan baay'ee wal yaanne ani bakka inni na waametti argamuu hin dandeenye hunda halkansaa bakka bultii koo keessatti yeroo gaarii waliin dabarsina. Ani nama gara biraa waliin yeroo jaalalaa dabarseen hin beeku. Inni anaaf nama jalqabaadha. Waa hedduu wantoota ani hin beekne isatu na barsiise. Haa ta'utii garuu inni ani duratti intala tokko jaallatee otoo waliin jiranii gara biyya alaatti malteetti. Isheetu maallaqa ergee fi gargaara. Booddee irratti ammayyuu akka isheen gargaaraanii jirtu jaalala isaaniin akka waliin jiran yeroon dhaga'u kan koof kan kee asuma irratti haa dhaabbatu. Dhiirri tokko dubartii lamaaf onnee qulqulluu laachuu hin danda'u narraa deemii jedheen isa cufe. Yeroo bilbilus bilbila isaan kaasu. Bakkeewwan nuti itti wal arginuttis deemeen isatti argamuu nan dide. Haa ta'utii garuu riyaasaa waliin naannoo gara mana keenyaa dhufee riyaasaatiin mana na waamsisee muka baargamoo abbaan kiyya yeroo ani ijoollee ta'e dhaabe achi keessatti maqaa kiyya waamee dhuguma onnee isaarraa akka na jaallatuu fi yoomiyyuu taanaan ati haadha manaatiyyaa haadha ilmoo kiyyaadhaa ani abbaan manaan kee abbaan ijoollee kee singanuu yoon si gane rabbi naanaa ganuu jedhee qoma isaatti na qabee waadaa naa seene. Anis erganni akkana na jedhee imimmaan qabachuu dadhabeen qoma isaatti hirkadheen waadaa nan seeneefi. Har'a teessan dura oguun deddeebi'aa ijumaan si argu yoomin darraabaa siinin deemadhaa maanguddoon ergadhaa yaada keenaa himi siinin maarii haa. Sanaan booddee jaalalleen koo kun biyya hambaa deemii maatii keenya bor kan ittiin bulchannu dalagaa nuuf hojjedhu warra kees deemii amansiisii jechuun na gaafate. Anis homaa jecha tokko yoo ta'u deebisiifiin gammadeen tole jedheen maatii kiyyallee otuma isaan na didanii fedhii koodha jedheen dirqiidhaan amansiise. Rabbis na gargaareen piroosesii jalqabeen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Haa ta'utii garuu yeroon ani gara biyya hambaatti imalu jaalalleen isaa duraa biyya hambaa turte gara biyyaatti deebitee kennaawwan garaagaraa bilbila sa'aatii fi uffata isaaf kennu ishee hiriyoota koo biyya jiran irraa nan dhaga'a. Anis battaluma bilbileefiin durayyuu hamma isheen gara biyyaatti deebituutti anaanna sobaa turtee isheen jaalallee kee jalqabaa waan taateef shuma waliin bahii kanaan booddee bilbila koo irratti illee bilbiliin adda baaneerraa jedheen isatti dubbachuun bilbila koo reenan cufadhe. Yaalees bilbila koo yeroo dadhabu gara obboleettii koo Saawud Arabiyaa jirtuutti bilbilee obboleettiin kee na loltee jirti ani isheedhaan baay'een jaalladhaa walitti nu araarsii
jechuun ishee gaafate. Obboleettiin kiyyas ati dubartii lama maal gootaa tokko isaanii yoo filatte malee isheen sunis jaalallee gara biraa qabaachuu kee yoo dhageesse si waliin hin taatu gara tokkotti gorii jettee deebisteefi. Innis ergatti yaadee booda ani obboleettii kee waliin bahuun barbaada jechuun intala duraan jaallate sana maallaqa duraan biyyaan baateessee ergitee fi hunda isaa abbaa isheetti kennee gara kootti deebi'ee walitti araaramnees jaalala keenya duraa fageenyi otuu lamaan keenya hin daangessiin yeroo gaarii waliin dabarsuu itti fufne. Haa ta'utii garuu jaalalli keenyi qorumsatti kan baay'ate waan ta'eef ammas dubbiiwwan garaagaraa waa'ee jaalallee isaa duraa fi dubartii gara biraa waliin irree hariiroo jalqabuunsaa dubbiin jettee namaa anaa fi isa gidduu deemuu jalqabde. Isa dhumaafis arrabseen walitti buunee walirraas gargar baanii. Obboleettiin kiyya na araarsuuf jennaan illee naan dideeni. Otuman jaalladhu garaarraan kutadhe. Osuma akkanatti jirruu mucaa takkaan asuma biyya ambaa keessa jiraatu waliin karaa toora sooshaal miidiyaa wal barree yeroo gabaabaa keessatti maatii kiyyatti argee nakaa dhimmachuu akka inni fedhu natti hime. Jaalallee koo duraa waggaa amma kana waliin hin dabarse namoota garaagaraa waliin yeroo jaalalaa dabarsuunsaa aarii guddaa sammuu kiyya keessatti waan qabsiiseef tarii nan boqodha jedheen nama akka tasaa jireenya koo keessatti dhufeef akka nakaa dhimmatuuf tolen jedheefi maatii kiyyatti sirgatee maatiin isaallee maatii guddaa waan ta'aniif maatiin koo fedhii kiyya na gaafatanii anis tole jedhee yeroon deebisuu fi naaf gammadanii mucaa sana waliin ni kaan naaf godhame. yeroodhaaf gammadus haa ta'utii garuu namni ani jaalalaan yeroo dheeraa jiraadhee qaamni koo qaama isaa wal maree qalbiin koo qalbii isaan bitame jaalallee koo duraa waan na tureef garaan koo guyyaadhaa gara guyyaatti na hammaachuu jalqabe. Mucaa kana waliin ni kaan hidhadhe malee onneen koo isuma duraa bira jira. Waliin nyaadheen waliin dhugeen yeroo gaarii bakka garaagaraatti waliin kan hin dhandhamadhee mana maatii koo keessatti dhoksaadhaan jaalalli gatii na kanfalchiistee waliin kan hin ciisee jaalallee koo duraadha. Erga aariin kiyya narraa galee gaabbii guddaatu natti dhaga'ame. Jaalalleen koo duraas haga har'aatti abdii narraa kutanne akka na fuudhuu barbaadu har'allee natti hima. Si malee addunyaa kanarra jiraachuun jireenya naaf hin taatu maaloo niikaa sana deebisii fi natti deebi'ii jedhee na kadhata. Anis niikaa sana hiikeen itti heerumuu nan barbaada. Garaan koo guutummaa guutuutti mucaan ganamaan jaalladhe kana bira jira. Booddee kana anis maatii kiyyatti bilbileen mucaa niikaa naaf godhate kanatti heerumuun barbaadu nan dhiisaa jedheen yeroon itti himu maatiin kiyya baay'ee natti dheekkamanii na lolanis yoo ati isatti kan heerumne yoo ta'e ilmoo keenya miti anaan jechaa jiru. Jaalalleen koo duraa immoo ani nama siin naa madaalu argachuu hin danda'u namni siin bakka naaf bu'us argamuu hin danda'u maaloo ammumaa kaasiitii na waliin jiraadhu jechuun guyyaadhaa gara guyyaatti baay'ee na rakkisaa jira. Jireenya koo keessatti waa kana murteeffachuun baay'ee natti ulfaateera. Mee hiriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Har'a teessan dura oguun deddeebi'aa ijumaan si argu yoomiin darraaba siinin deemadhaamu maanguddoon ergadhaa yaada keenaa himi siinin maarii haa. Iyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaatii nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 mee obboleettiin keenyi
gara kamitti haa cittu? Gara nama maatiin ishee jaallatanii fi akka carraa jireenya ishee keessatti dhufee haa ta'utii garuu dhiibbaa guddaa irratti uume moo gara jaalallee ishee jalqabaa yeroo dheeraa waliin dabarsitee isatti haa deebitu? Obboleettii keenyaaf yaada gaarii fi amansiisaa ta'e akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya argattanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 kallachaan naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala keessan walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.